السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع هركفوني جرجرتوك أقالي ونفي ججاربون إلمان أرومو إدلا الدنيا على ترجمتني بقى نجاة تاني ربي الساعة يوم جتن تنكيسة إسين جهتي أنا اللي نجاه كوتي الحمد لله جلت ربي سلس نجاه كقبضن أبدي كبا أني تموتو بيدا وري تموتو بفماتي داتن هدو تكجلتو ما إسنين جدا وري جنا هارا وجرتشانا لكنا لفتن كوتا نتدبلما ماتي كيتا سبسكرايب لايك كوتشو maatii kee ta'aasiniin jedha warri maatii kee taatan ammoo laayikii yeroo hundaa ta'aasiniin jedha. Akkuma beekamu oduu durii irra jirra. Mata dureen kiyya oduu durii yookiin sheekoo afaan Oromooti. Isinii kutaa jahaffaa qabadhee isinii dhiyaadhee kutaa jahaffaan umurii yayyii jedha. Umurii yayyii bara durii yayyii fi waraabessi jaldeessa ta'anii wajjin mana tokko jiraachaa turan. Gaaf tokko nyaata barbaadachuu fi sadan ta'anii manaa bahan. Achi boodas utuu deemanuu saawwan afur argan. Saawwan kunis kan qotee bulaa tokkooti turan. Abbaan saawwanii kanaas waan bira hin turreefi saawwan arfanuu fudhatanii mana isaaniitti galan. Achi booda tokko hidhatanii saani takka waan hafteefi eenyu akka fudhatu walii mari'achuuf jalqabani. Waraabessi maal yaada? Sa'a kana eenyu haa fudhatu jedhe. Jaldeessis abbaan hangafa ta'e umurii isaa guddaa kan ta'e yaa fudhatu jedhe yaada kenne. Waraabessis yayyiin yaada jaldeessaa irratti walii galanii umurii isaanii wal gaafachuu jalqabani. Yayyiin waraabessaan yoom dhalatte ati jettee gaafatte. Waraabessis ani kan dhaladhe dur yeroo isaa baay'ee tureera jedhe. Umurii isaa fageessee itti hime. Yayyiinis umurii jaldeessaa dhufa baruuf jecha dursitee umurii isaa gaafatte. Jaldeessis xinnoo yaadeen ani yommuu lafatti uumame dhaladhe jedheen. Yayyiinis yaa jaldeessa naa yaadadha. Yeroo ati dhalatte abbaan keetii fi haati kee ati dhalachuu keetiif gammadanii waamicha na waamanii turan jedheen yayyiin. Yommuu kana waraabessi eega akkasii umuriin keenyatti hangafa yayyiidha waan ta'eef sa'a kana haa fudhattu jedhee sa'atti ishee lafatti yayyiidhaaf laattamee jedhama. Umuriin illee bu'aa qaba. Umurii guddachuun bu'aa qabaa jechuudha. Asirraa waa irraa hubattanii umuriin garuu nama hin gaafatamu jedhanii umurii shamaraatii fi maal raatiba dhiiraa yookiin damoosa dhiiraa mindaa dhiiraa hin gaafatanii jetti Oromooni. Kanaafuu irraa barumsa argattanii waa irraa barattan jedhee abdii qabaa. Yoo isinitti tole subscribe like gochuun dagatinaa sheerillee godhuun dagatinaa. Yoo gaafii qabaattan koomentii jalatti na gaafadhaa isiniif deebisa isiniin jedha. Walaa jajjabeessinuu qaqqaaleewwanii fi gaggaareewwan tiyyaa aga kutaa torbaffaa walitti deebinutti turtiin keessan nagaa keessanaaf ta'a isiniin jedha. Laayikiin dagatinaa isiniin jedha. Koomentii irratti illee gaafii keessan barreessaa isiniin jedha. Warri ammoo haaraa dhuftan diqqoo aga daqiiqaa 5 laazim viidiyoo dhageeffadha. Achirraa booda subscribe godhaa. Yoo subscribe gootan subscribe keessan waan duubatti deebi'u isiniin jedha. Amaanillah.